Borwaan kanarra hamaatu achi gadi deemaa jira. Waan kanarra badaatu achi deemaa jira. Rakkannee immoo ijji namitii bara. Jaalala isin jaalatna Oromoo tana onneetii irraan jaalladhaan. Ilma Oromoo miti mukti Oromoo keessa jiru yoo gaafa akka malee muramee jigu garaan xiyyeena gubataan. Ilma Oromoo tokko miti. Namichatu akka malee isaa barra maatii isaa jaallata. Yennaa maatii isaa jaallatu keessaa ija isaarraalee achi fageessuun barbaadu. Jaalala maatii isaaf qaburra ilmaansaa, haadha manaasaa, firoottansaa lubbuurra jaallata. Hin tiksa yeroo hunda balaa dhufte hundi anatti haadha bartu nama jedhu. Egaa uumaan rabbii nama hundaaf iyyuu adda adda nama kana rabbiin akkatti uume adda adda godhee uume hunda keenya iyyuu. Akka malee maatii isaa jaallata. Guyyaa tokko otoo halkan maatii isaa wajjin rafuut waraabessi yuusee wal waameet maatii isaa kana jalatti nyaachuudhaaf dhufe. Gaafa maatii isaa kana nyaachuudhaaf dhufu ofirratti murteessee anaa lubbuudhaan jiru. Anaa mana kana keessa akkan gafatu wajjin hin jiraadhu. Ilmaan kan koo, haadha manaa kan koo, firoottan koo nyaachuurra waraabessi kun anaa nyaatu har'a maatii kan koo dabarsee kennu jedheet if kenne jechuudha. Gaafa waraabessa cis dhiyaachaa dhufu miilla isaa kana fuudheet waraabessaaf kenne. Gaafa inni waraabessaaf kenne waraabessi qooma miilla irraa murate. Waraabessaa quba miilla isaa kana alanfatu warra rafe keessaa tokko dammaqee maal tokkos godhataa jedheen. Waraabessaa jedheen. Maal alanfachaa jira ree jennaan quba miilla kootii jedheen. Maaliif quba miilla keetti kennitee jedheen. Ilaal yennaan isin jaalladhu keessaa quba miilla koorraa jalqabe miti. Otoon ani jiru ana jalatti bineensi kun isin nyaatu ana nyaatee haana fixu angadadoo keessan rakkoo keessan arguurra an du'ee dhabamuu sanan filadheen kanaafan quba miilla kan kootti kennee waraabessi quba miillaan irraan godhatee jedheen. Amma inni kun itti yaadeetuma. Ergasi nyaatee fixee booda silaa akkam godhata turee waraabessi kunii jennaan isinitti dabra turee jedheen. Yaa Oromoo nutu quba abbaan of kaa'e ta'e. Waggaa 4 guutuu akka gabrummaan Oromoo Gujii irratti hafteetti, akka gabrummaan Oromoo gidduu galaa kana irratti hafteetti, akka gabrummaan lixa Oromiyaa kana irratti hafteetti guyyaa tokko namni gadi bahee akka Oromootti walii iyyuu dadhabee uummanni kan keenya waggaa 4 guutuu fitinaa inni keessa dabre kunoo waan kaleessaa sana waan dhiyoon tana ta'e nu kafalchiisee jechuudha. Silaa gaafa manni tokko gubatee ollaa naa dirmadhaa jedhu otoo walirratti duune silaa kaleessa gaafa ollaan yookiin firri keenya nu yaammatu otoo silaa wal waamnee wal bira dhaabbanne wanti kun hunduu nan ga'u ture. Yaa Oromoo obboleessa kan kee haadhoo kan kee otoo ati lubbuudhaan jirtu diinni si jalatti gorra'e. Daangaa Minilik nuu sarare kun Wallaggaa, kun Jimma, kun Arsii, kun Baalee, Harargee kan jedhee daangaa Minilik nuu sararee nuu kaa'een walirratti waa hunda dhiifneet taateen kaleessaa balaan kaleessaa nurra ga'e. Yaa Oromoo nuti ilmaan abbaa tokkooti. Bilisummaan ilma Oromoo keessa hin jirre haala yaalixxu. Bilisummaan ilma Oromoo ganda tokko yookiin Arsii, Baalee, Wallagga, Jimma keessa hin jiran tokkittiin keessaa irraan haala yaalixxu. Qabsoo Oromoo warri kaleessa jalqabee har'aan nu gahe gaafa shiniggatti ilmaan Oromoodha bakka tokkotti dhuman kiristaanni gamanaan islaamni gamanaan gaafa ba'aa jedhaman akkatti harka tokkoon akkatti akka wasaa sanaan harka wal qabatanii du'aniit boolla tokkotti awwaalaman anaafatoo Oromoon saree ofiiyyuu gaafa diinni jalatti tuqu irratti du'ee lubbuu isaa dabarsa. Seenaa kana numa beekna hundi keenyu. Saree isaaf jecha Oromoon lubbuu dabarsee barra. Saree isaaf. Saree jalaa tuqamteef jecha Oromoon lubbuu isaa dabarsee kenne. Har'a garuu nurra geesseet anaafati
otoo ilmi Oromoo tokko akkatti mormi irraa qalamee darbamee hallayyaa kana keessatti akkasitti gaafa diinni nutti koflu callifnee ta'e. Yaa Oromoo, barri kun waan sadii nu ajjeese. Sadii. Tokko, ilma Oromoo Oromticha morma qalan. Lama, bira taa'anii footoo ka'an. Sadii, footoo ka'anii anaaf sitti erganii anaafati ilaalaa waan isaan godhan jedhee maxxansineef. Silaa taatee kaleessaa kana qaanii qaanfannee silaa dhokfannee mana keenya keessatti maali wanti nurratti buute kun jennee akka salphinatti waan silaa fudhachuu qabnu isaaniif jecha maxxansineef jechuudha. Maxxansineefiit waan kofla of goone. Silaa qaanfannee mataan keenya gadi qabannee ofitti qaanfachuu silaa waan qabnu kana maxxansinee irra deebi'ee immoo isaan gammachiifne. Warri ilmi Oromtichi kaleessa morma isaanuuf kenne kun isatu nurra jira. Anaafati garuu warra lubbuun du'edha. Lubbuun duuneet qabri yookiin awwaalchi nuti bal'anaan keessa deemaa jirra yaa Oromoo. Nuti duuneerra. Awwaalcha keenyatu bal'aa taanaan keessa deemaa jirra. Duuneerra. Lubbuudhaan hin jirru yaa Oromoo. Qaanii caalu. Ilmoo qeerransaa fi ilmoo qurupheetu waliin taphachaa oole. Waliin taphataa oolanii manatti galani. Oolmaa isaanii guyyaa har'aa kana maatii isaaniitti qurupheenis haadhaan wajjiniin taphataa oollee ilmoo qeerransaa wajjiniin waa meeqa itti himte. Qeerransi hidhattee galtee himte. Maatiin lachuu waan adda addaatti himana. Ka quruphee kun maal jettee dhagaye lammata bakka isaan dhaabbatan bakka isaan jiran geenyaan dhiiga keessaa xuru nuti warra gumaati warra dhiigaa wal barbaadu. Lammata gaafa isheen kootu waliin taphannaa si jettee si waamtu qarqara sana akkam baanee jetteen haati quruphee. Haati qeerransaas manatti wajjiniin oollee jennaan akka gootu nuti jara kana bardiinumaadhaaf isaan barbaannaa jettee laala. Ariinee qabneetu isaan qorxomsine dhiiga keessaa xuunnaa jette qeerransi. Kana booda boroo wajjiniin taphatanii qabiiti waan gootu godhiiti bicciriiti lubbuu keessaa baasii dhiiga xuuxii jetteen. Laftiin bari'ee wal argan. Lagni isaan gidduu jira dagagama jirti. Qeerransi. Yaa quruphee kootumee akka kaleessaatti wajjiniin taphanna kootu sin dhungadhaa jennaan achumatti jette waan haati keessa gorsite anas haati koos na gorsiteetti jetteen kaleessaati. Gowwaan hin jiru. የአባቶቻችንን ታሪክ እንደግማለን ሲጀን ካሌስ harma muran harka muran har'a morma muran anaafato abbootiin keenya maal nu dhaaman jaarraa abbaa gadaa maal nu jedhe waa'ee uummata kana uummanni kun gaariidha siniif lafa siniif dachiidha wajjin hin jiraadha nuun jedhe hin jenne waaqoo guutuu nuun jedhe hin jenne obboleessi keenya Hacaaluu Hundeessaa kakaleessa nu keessaa wareegame kaleessa hin turre jarri kun har'as borus iftaanis diinuma keenya nutti dhaame. Gurbaan kun keessaa wareegame. Torban tokko iyyine manatti galle. Nutu quba abbaan of kaa'ee taane jechuudha. Qaanii. Wal bira dhaabachuun, wal jaallachuun silaan duraa eegama ture. Har'a miti dur. Amataa dabraa gaduma baanee seenaa wal barsiisuu. Qabsa wal barsiisuu kai lafaa maaloo lafaan kaatu Oromoo waliin jechuu qaanii nama qaanfachiisa dhugaa qaaniin kanarra achi fagaattee jirtu yaa Oromoo. Hedduu waan qalbii nama cabsa akkasiidha takkaa jireenya koo keessatti argeen beeku. Nama qabnu gaafa namni rakkatetti nama nuu ta'uu dhabne namni hin jiru nu keessa. Beekaan keenya nu wajjiniin salfii seenatu feesbuukii kanarra oola. Namni tokko mee beekaa Oromoon beekaa otoo qabaatte akkamitti namni tokko faranjii tokko nu harkisee nu fide kun olaanaa waan uummanni kun gochaa jiru jedhe akkamitti nu agarsiisuu dadhabame. Akkamitti yaa ilma Oromoo ati ofii kan kee duutee akka qacceetti si ajjeesanii ifii dura iyyanii awwaal boo'icha illee sirraa fudhatanii bar. Boo'icha akkatiin boonyellee sirraa fudhatu si ajjeesanitti boo'icha sirraa fudhatu. Awwaalcha sirraa fudhatu. Qaaniin kachi fagaate qaaniin kanaa oliin jiru yaa Oromoo. Waan abbootiin isaanii kaleessa isaan gorsan anaaf siin illee nu gorsan jedhu gurra qabaatanaa nutu gurra irraa qabaachuu dide. Akka gaariitti nutti warri uummata sana dhaloota irraa beeku wannuma gaarii nu dhaame anaaf siitu nagayini. Kaleessa garuu si dhageessisanii jechuudha. Oromoon teessee faranjii waa'ee lola TDF dhaggeeffadhu. Lola TDF akka
ilmaan Tigraay akka faranjii wajjiniin iyyitu ka godhe waa iyyisiisaniiti yaa Oromoo harkaa waa qabu. Waa harkaa qabu faranjiin isaan dhaggeeffatte. Waa goona maaltu iyyisiitti faranjiin gurra kennite. Nuti maal qabna? Maal iyyisiifneetu faranjii kana dhaggeeffachiifna? Faranjiin maal keenya dhageessee gurra nuu kennite yaa Oromoo? Maaliin nu abdattis dantaa akka mataa isaanii keessatti ilaallatu nu maaliif nu abdatu? Maal qabnaa nu abdatu? Isaan sun qawwee qabu humna qabuuf isaan abdatanii anaaf sinoo maaliin nu abdatu? Maal goonaaf? Takkitti wanti faranjiin dantaan siya keessa hin jiru taanaan waa tokko sin gargaartu. Dantaa keessaa qabaachuudhaaf qabdi. Dantaa sanaaf immoo tiksee barbaadde fiifu nama isii tiksu. Oromoon maal godhaaf? Waa godhe gaafa iyyisiise amma maaltu iyyasii jedhanii gurra nuu kennan. Abadan gurra nuu kennan. Humna keenya beeku. Humna horachuutu nu barbaachisa yaa Oromoo. Humna qabaachuutu nu barbaachisa. Sabni humna qabu, sabni waliigaltee qabu, sabni tokkummaa qabu yoomiyyuu cabee hin beeku. Kun dhufee waan nuti tasaasa kana jala fiigna, kun dhufee waan nuti tasaasa kana jala fiigna. Warri kan keenya hooggana warri nuti jennu warri kana booda hoogganni gatii qabu. Warri hooggana jennuun kunis yeroo hunda taa'anii waa gaaduu achi abaluutu jira. Okay, achi abaluutu jira. So maal qaba reewwan kan ofii kan kooti waa goran dheedhanii waan dhimmi isaanii keessa hin jirre nu godhanii hin beekan. Waan dantaan isaanii keessa hin jirre nu godhanii hin beekan. Amma irratti. Dantaa dhimmi isaanii waan keessa jiru qofa yeroo hunda akka isaan nu godhan. Duuti ilmaan Oromoo irraan dhaabbanne. Silaa namni tokko namni Oromoodhaaf jabaa, namni beekaan rakkoo baay'eetu jira. Rakkoon kunis haa ta'u, mee Oromoodhaaf jechan godha. Waan fedhe haa ta'u, mee achi dhaqeetanii abaruu bira dhaabbadha. Waan fedhe yoo haa ta'u, anaaf inni walii dhoonna walitti hin dubbannu. Hojii garuu mee waan tokko wajjin nama waliin hin jettu Oromoon. Takka. Umrii keenya guutuu quba walitti qaba. Umrii keenya guutuu otoo waan gaarii waliif hin yaadin hammeenya akka yaannetti walii wajjin hin jiran. Jaalala Rabbii jaalala obbolummaa keessatti hin uumne Rabbiin. Garuu wanni kaleessa taate Oromoo kana tokko hin gootu taanaan. Oromoo kana bakka tokko hin dhaabdu taanaan. Akkuma sila sidiin jedhe qabriitu bal'annaan keessa deemaa jirra. Na amana. Namas ta'uudhaaf immoo hin deemnu. Ilaa. Yaa ilmaan Oromoo. Mee viidiyoo yookiin footoo kaleessaa kana Shimallis Abdiisaatti ergaatii morma ilma Oromoo irraa murame kana laalee mee isa dandeessiseetuma Shimallis akka namatti danda'e isa dandeessisee it's okay jedha haa ta'u way anaa nyaatu aanaa kiyya jedha haa ta'u silaa dhaga'uudhumaan barbaada mee footoo sana iskiriishaat godhaatii erga maaluma jedha Rabbiif isa qofatu moo wal arga waan yaadu mee maal ilmi Oromoo tokko gaafa akkatti diinni mormarraa kutee makiinaarra kaa'u Shimallis footoo sana laalee mee maal jedha abiyyiin tidhisa Shimallis footoo sana laalee mee maaluma jedha anaa nyaatu obboleessa kiyya jedhamoo it's okay homaa miti kun poolitikaadha jedhee bira darbamoo mee akkamumatti yaada namichi kun moo garaa laafummaan Oromoodhaa nurra darbee nurra dabraa taanaan anaaf si qofa keessatti hafe moo Oromoon ilma Abdiisaati Abdiisaa jedhamee waamamaa miti innis Oromoodhuma bara so Oromummaan kun garaa laafummaan kun qabsoo qata cichuun kun Oromoon kun gaafa miidhamu jechuun kun anaaf si qofa irratti garaa laafummaa nurratti ekstra nurratti baay'ateeti nurra dhangala'e guutee namatti dhaga'amu ka diduuf Oromoodha erga Oromoodha taane tokkotti dhaga'ame tokkotti akkamitti hin dhaga'amu. Annama biraa miti dhiisa. Shimallis Abdiisaa waan kana laaleetuma inni laalee footoodhuma kana laalee it's okay siyaasaan oomaa miti kun jedhee bira dabramoo anaa nyaatu yaa obboleessa kiyyaa jedha akka nama tokkotti akka keenya kanatti. Awwishatoon arge maal akka inni yaadu. Sila Oromoon isaaniin tiksee kee jedhee lafa kaa'atee bara meeqa guutuu isaan abdatee hin ta'a.
of tiksuu hin danda'an isaan. Ofii isaanii of tiksuu hin dandeenye. Oromoo tiksuu miti. Yaa Oromoo maanguddoon haa eebbiftu. Dubartiin galaa haa qopheessitu. Jaarsi eeboo haa qaru. Dargaggeessi haa lolu. Sagaleen haadhaa hanga qooqti ijoollee dhaga'amutti qe'ee keessaan fagaatinii jedha Oromoon. Akka waan Oromoon loltuu rakkina loltuu qabutti. Akka waan Oromoo rakkina dargaggeessaa qabutti. Akka waan Oromoon rakkoo beekaa qabutti. Akka waan Oromoon hayyuu rakkina hayyuu qabutti. Amataa dabraa walitti eenye walitti bu'aa ooluun qaaniidha yaa Oromoo. Dargaggeessi keenya loluu hin dinne nuti bira dhaabbachuu dide. Yoo ati qabsaa yoo ati of bilisoomsuu dadhabdeyyuu awweennii fi qurupheen sii bilisoomsaa jedhe nama gaara keessatti siif jecha gale itti dhiifnee teenyee beeki yaa Oromoo. Yoo ati barbaaduu baatte iyyuu nuun jedhee bara. Akka waan nuti rakkina loltuu qabnu tokkotti diinni nutti roorrisa. Rakkina namaan qabu Oromoon. Rakkina loltuus hin qabu Oromoon. Akka biyyatti qaba. Garuu nuti wal bira dhaabbachuu dide. Inni kun gamanatti nu butee fiiga, inni kun gamanatti nu butee fiiga, inni tokko achi fiiga. Oromoo wanti jechu kun nu walitti nu fiduu dide. Waliin iyyuu haa oolu walitti hin dubbatin nuti. Walii wajjiniin garuu haa hojjennu. Wanti kaleessa ta'e Oromoo kana walitti hin fidu taanaan dhugumatti Oromoontu walii diina. Araarallee waliif hin qabdu Oromoon. Yaa Oromoo dhaamsa kana poolisii naannoo Oromiyaaf liyyuu haayilii naannoo Oromiyaaf naa dabarsa. Yaa ilma Oromoo Oromticha. Qawweedhati gateettii kee irratti fannifattee deemtu kun aangoo nama tokkoo aangoorra tursuudhaaf jecha rakkina fitinaan ati agartu kun haasirraa caama obboleessoo. Hundi keenyu dhala hiyyeessaati. Ani ilma hiyyeessaa ilma qotee bulaati gaafan biyya jiru. Guyyaa tokko garuu dabarsee Oromoo kenneen beeku. Rakkinuma koo wajjiniin waggaa meeqa guutuu rakkadhee gubadheetaniin biyya sana keessaati akka gaafa namni fiigu anillee fiigeen biyyaa ba'e. Guyyaa tokko Oromoo dabarseen kenneen beeku rakkina kootiif jedhee. Danda'eedhuman jiraadhe. Ilma hiyyeessaati hundi keenya ilma qotee bulaati. Rakkadheen kana godhee naan jettu yoo rakkinaa namni anarrafaa rakkatee guddateeru hin jiru addunyaa kanarra. Garuu Oromoo dabarseen kennu. Qawween ati baattee deemtu kun qaataan isaa ilma Oromootti hin dhukaasin kana booda hin ga'a. Diinni daangaa ce'ee dhufee ilma Oromoo irraa morma mure akkamitti qaataan qawween ati baattee deemtu kun akkamitti garaa jabaatee ilma Oromootti achi dhukaasa yaa Oromoo. Dhaabadhu yaa obboleessa kiyya. Wal arrabsaa turre eeyyee wal jibbaa turre wal arrabsaa turre wal xiqqeessaa turre dhugaadha. Haalan qabu kun. Garuu wanta walitti nu fidu tokkotu moo jiraachuu qaba. Diina walootu nutti dhufe. Rakkina siyaasaa walirraa qabna. Eeyyee rakkina siyaasaa walirraa qabna. Dhugaadha. Garuu amma ka siyaasaa nurratti hin laallanne. Lakki inni kun OPDO deeggara, inni kun Shanee deeggara, inni kun maaloo deeggaraadha ittiin jiru diinni. Dhaan si ajjeesaa jira. Dha rakkinni. Jaallattes jibbiteessa. Namni weenni qawweedhaan dha'u lubbuu weenni baasuu barbaadeetii miti bar. Weenni waan tokko qofaaf barbaadamti. Gogaa isiiti. Gogaa isiif jecha lubbuu weenni dabarsa namni. Jaallateen ajjeesu. Gogaa isii barbaachaaf weenni lubbuu dabarsa. Yaa Oromoo. Akka namatti ati Oromoo ta'uu kan keeraa dantaa sirraan qaban isaan. Dhimma sirraan qaban. Lafa kan kee bareedaa san sirraa fudhachuudhaaf lubbuu kan keessi keessaa baasu. Rakkina nama baasuu qabaatanii miti. Yoo ati lafa sanarraati duguugamteef nagaadhaan lafa sanarra jiraatu. Kanaaf akka weenniitti adamsamtee ajjeefamtuuf gogaa kan keefi. Waan sirraa barbaadamutu jira kanaaf si ajjeesu. Poolisii Oromiyaa, liyyuu haayilii Oromiyaa, qawween keessan ilma Oromootti hin dhukaasin kana booda hin ga'a. Mee kottaamii akkaaluma tokko akka namaatti yaanne nama Oromoo wannumti jedhamtu kun adooddiin nu keessa haa jiraatu. Xiiqii haa qabaannu mee tara tokko mee halaallu. Yoo lubaasaaf nuun baasuusaa yoo rabbitu beeka halaallu mee tara tokko wal bira dhaabbanneet Oromiyaa kana gara tokkotti kunneet
yoo ta'u yoo nu baasullee baate Itoophiyaatti illee deebiname halaallu carra tokkitti halaallu mee olee anta waliin taane kottaa. Kanaafiyyuu ilma Oromootti hin dhukaasina. Cubbuun ilma Oromoo immoo isin qaba. Bor namni isin tiksitan kun gaafa aangoorraa ka'u maaliif obboleessa kiyya akkas godhee sheena gaabbiitu dhufa. Harki keessan dhiigarraa qulqulluu haa ta'u. Akkatti qoma keessan dhiibdanii deemuudhaaf illee isinii mijaa'a. Awwaan goone jettanii qaataan kan kee garuu ilma Oromootti hin dhukaasin kana wada yaa ilma Oromoo. Dhaabadhu hin ga'a. Yoo suusii nama lolullee yoo qabaatte waraana bilisummaa Oromootti dabalamee dhaqiiti. Yoo moo lakki ana waa tokko illee godhoo jettee qawwee kan kee dhaqee lafa kaayi mana kee galeetii rafi. Dhagaa falaxiitii nyaadhu lubbuu namaa hin baasin. Hin ga'a. Daaspooraa anayyuu dabalatee. Inni nuti kaleessa qarshii 100-200 baasaa turre har'a dachii 3-4-5 irraa barbaadaa jira. Warri hojii hin qabne hojii barbaadadhaate hojiitti deebi'a. Amma waan kokkeenu qabdu waan lubbuunu qabdutu dhufee jechuudha. Kanaafiyyuu deeggarsi nuti kaleessa gochaa turre daran dachaadhaan ta'ee Oromoo kana baraaruu qabna. Lubbuun ilma Oromoodha baraaramuu qaba. Karaa fedheen iyyuu haa ta'u. Inni kaleessa 100 kunu 500 1,000 hanga dandeenyutti dhagaa kana falannee finnee Oromoo bira dhaabannee Oromoo kana haa baraaru. Wanti nuti gochuu dandeenyu biyya kana keessatti kanumadha. Yoo dandeenye immoo barandaa nama jala ciifnee faranjiitti iyyuudha. Silaafis faranjiin karaatti nu dhageessu hin qabnu humna lafaa qabaannee isaan durraa amantaa durraa qabaatan tokko hin qabnu haa ta'u haa iyyannu barandaa isaanii jala bullee inni rakkoo hin qabu. Wanti nuti biyya kana keessatti gochuu dandeenyu tokkittiin kanumadha. Kiisha kan kee waan harkaa qabdu kana jabeeffadhuuti inni dalagaan qabdu dalagaatti deebi'i dalagaa irraati dalagadhuuti cheek argatte irraa hanga dandeesse tokko Oromoodha ittiin haa baraaru Oromoo haa gargaaru. Barattoonni yuunivarsiitii qabsoo Oromoo kana keessatti qabsoo seenaa Itoophiyaa kana keessatti warra seenaa guddaa qabu, warra dhageettii guddaa qabu, warra barumsa jabaa qabu, warra tooftaadhaan loluu danda'u lubbuun keessan haa dabruu miti. Maaliif jedhaatii gaafadhaa? Ilmi Oromoo tokko maaliif ajjeefamaa jedhaatii gaafadhaa? Cubbuu namatti hin dabarre daangaa namatti hin dabarre Oromoon. Gaafadhaa. Beekumsaan kana barumsa keessan itti gargaaramaa Oromoodhaaf waa godhaa. Haa jabaannu. Hojiin keessan kana. Abbootiin amantii. Ka kiristaanaa, kan islaamaa. Nama lafa qabutu, nama dachii irra qubatee taa'uu danda'utu, masgiida ijaarratee itti salaatu, charchii ijaarratee dhaqee itti waaqeffachuu danda'a. Namni waa lafa hin qabne, namni qe'ee hin qabne, namni ganda hin qabne, namni lafa qubsuma hin qabaanne, amantii gaggeessuu mitiitii biyya yoo hin qabaanne masgiida isaa ijaarratee charchii isaa ijaarratee itti waaqeffachuu hin danda'u. Durri lafarra dhaabbatantu nama murteessa. Manni keenya masgiida charchiidha ta'uu hin danda'a. Manni keenya manni ofiiyyuu. Garuu masgiida ijaaraa jira. Yoo lafa qabaanne, yoo bakkarra dhaabbannu yoo qabaanne, yoo biyya qabaanne ijaarranne itti rabbiin keenya kadhachuu dandeenya. Keessattuu namootiin naannoo Wallaggaa, namootiin naannoo keenya akka gaariitti wal beekna. Irra guddaan biyya kana keessattuu warra Minisootaa, Oromoo Minisootaa jirtan warra dhokattanii PP gaafa PP isinirraa mul'atedha hundi keessan. Wal beekna akka gaariitti. Bakka dhiiraatti hin argamtan guyyaa tokko gadi baatanii isin rakkoo Oromoodhaa dubbatu dhaga'ee isin beeku rabbi gurra na qaba. Hin baatan namni magaalaa kana keessatti ba'u nama 10, nama 5, nama 20 wal beekna akka gaariitti nama waggaa 20 waliin ba'udha. Biyya kana keessa garuu namni Wallaggaa yoo xiqqaate kuma hedduutu jira biyya kana keessa. Gadi hin baatan rakkina saba keessanii dubbachuun barbaadan maaliifi hundi keessanii xaxaa nama dallaarra jiraatudha. Yoo gamanatti tole gamanatti kufu gamanatti kufuufi akkasiin barbaadan. Wal beekna akka gaariitti eenyu wal beekna akka gaariitti. Gaafa waa tokko magaalaa kana keessatti qophaa'u guyyaa tokko gadi baatanii sagalee taatanii hin beektani akka gaariitti wal beekna. Namoota baay'ee murteessoo namoota ijaan wal beennu maqaa isaanii isinii dha'uu hin danda'an. Oromoo Wallaggaa kuma mara kana keessaati namni kana hundi bahuun rakkoo qabdu jechuudha isin. Bakka isin itti huursaa ooltan immoo hin beekna yeroo hunda. We know.
gadi bahaa yaakee nama keessantu achi biyyee nyaachaa jira beeki. Inni kaan dabalataa bar Oromoon dhimmi itti sacrifice godhuuf takka illee hin jirtu bar silaa Oromoon Harargeen Jimmi Shawaa Booranni Wallo sacrifice iyyuu godhu bar silaa Oromoo Wallaggaa qofti bilisoomsuu hin danda'a bar siditti nima. Hingeenyaa bar nuti Oromoo maaliif iyyuu du'a sacrifice fudhannee gochu kutaan tokko Oromoodhaaf bu'aa buusuu hin danda'a bar. Gadin baatanii garuu guyyaa tokko gadi baatanii isinii baa'uu argeen beekuun biyya kana keessatti akka gaariitti wal beenna namooti wal beennu biyya kana keessatti guddaa fi xiqqaa gidduutti. Guyyaa tokko garuu itti gaafatamuudhaaf teessu. Waluma bira teenyee walii wajjin hin haasofna. Rakkoo uummata keessanii kaa'atii ibsaa. Dubbadhaa. Gargaara gaafa gargaaraa jedhamtan gargaara. Dumbuloo tokkoon baastanii isin beenna. Gargaara. Gaafa abbaan iyyate ollaa nama dirmataa itti Oromoon. Bira dhaabadhaa gargaara. Akka gaariitti wal beenna eenyu akka taane. Magaalaa kana keessatti. Yaa uummata Oromoo keessattuu bakka loltoonni keenya lolanitti bakka loltoonni keenya dhukaasa walitti banitti piliis yaa ilmaan Oromoo manaa gadi hin bayinaa. Manaa gadi baatanii karaa makiinaarra hin fiiginaa. Nama gammachiisa eeyyee nama gammachiisa. Manaa garuu hin bahinaa. Waraanni kun hojii hojjetamu isiniin tiksa. Galaatii mana taa'a. Yeroon itti gadi bahanii iyyanii ililchan hin geenye ganaadha. Yeroon kun yeroo hojiiti. Bakka waraanni kun socho'u hunda gadi hin bayinaa manaa gadi baatanii karaarra hin fiiginaa. Maaliif rasaasni garatti dhuka'u hin beektan. Hin bayinaa mana. Gaafa waraanni naannoo sana dhufu ciisaa mana keessan galaatii taa'a. Wanti dhufee dhufu. Guyyaa tokko guyyaa gammachuudhaan gadi bahanii ililchantu dhufa. Abdiin immoo kutatiina. Oromoonis akka kaleessaa miti. Inni irra adda. Inni kaleessaas adda. Kanaaf iyyuu hin moona. Yaa Oromoo humna qabnaa kana booda waan qabnuun Oromoo haa baraaru. Tokkummaan, maallaqaan, humnaan, beekumsaan, kadhaa Rabbiin injifannoo uummata Oromootiif haa gonfannu. Kana booda ilmi Oromoo tokko wal gaarrafatee wal laaluu haa dhiisu. Oromoon Oromoodhaaf haa dhaabbatu. Ilmi Oromoo tokko haa ta'u. Yoo akkas taane qe'een keenya qe'ee nagaa ta'uu danda'a. Inni kaleessa achitti ibiddi kaleessa achitti boba'e qe'ee kan koo hin dhufu jettee rafta taanaan yaa Oromoo hin gowwamte. Akkuma sila siin jedhe abiddi gandan qabu, gosan qabu, naannoon qabu. Takkaa jalqabnaan hunda walumaan gubeetuma keessa deema. Wanni ati gubattuuf immoo waan biraa hojjettee otoo hin ta'in Oromoo waan taateef gubatta. Kana beeki. Siif hin hafu. Gaafa borachii fixan akkuma dubbii waraabessichaa achii fixnaan isa itti aanutti gaccee'u. Waan barbaadan qabu lafa kee malee sin barbaadani. Kanaafiyyuu tokkummaadhaan lafaa kaaneet haa waliin qabsoofu. Haa wal gargaaru. Waan danda'u namuu wal bira dhaabachuun yeroon isaa amma. Yeroon ammaa kun dabarraan dhugumattiyyuu Oromoon gabrummaa kana filateera. Wannummaan rabshaa kana keessa nama galchuus hin jiru. Namni ishoo gooftaa hojiinnee dhuma isaan jalatti buluutu murtee keenya jechuudha. Kun kadhumaati. Yaa Oromoo wal gorsaa. Namni viidiyoo kana garuu sheer hin goone. Namni viidiyoo kana sheer godhee waliin hin geenye diina kan kooti anaafis dhugaan isiniin jedha. Viidiyoo kana waliin nagaa dhaamsi kun bakka Oromoon jiru hundatti haa ga'u. Hanga garaan kiyya na gubate anaaf Rabbi qofatu beeka. Ilma Oromoo mormarraa darbanii qalanii namatti agarsiisu rawwanni garaa nama gubuun hin jiru. Waan baay'ee keessa dabarre har'a hin boo jedhee murteeffadheen ture garuu wal bira dhaabannee ilmaan Oromoo waan dandeenyu. Bor waan kanarra hamaatu achi gas nutti deemaa jira. Waan kanarra badaatu achi nutti deemaa jira.
rakkannee immoo ijji namitii bara. Jaalala isin jaalladha Oromoo tana onneetii irraan jaalladhaan. Ilma Oromoo miti mukti Oromoo keessa jiru yoo gaafa akka malee muramee jigu garaan xiyyeena gubataan. Ilma Oromoo tokko miti.